Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa adoolessa 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 1 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandeeti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets maatii adda Abbabesh Goobanaa ka torban kana keessa boqotanii daawwachuun jajjabeessanii jiru. Qophii fayyaarra qabnu keessatti immoo akaakuun vaayirasii koronaa haaraan deeltaa jedhamu addunyaa irratti yaaddoo uumuusaa laalchisuudhaan ka jaarmeen fayyaa addunyaaf pirezidaantii Yuunaayitid Isteets dhaamsa dabarsan dhiyeessina. Kanneeniif ka biroo of keessaa qaba sagantaan keenya irraa dhaggeeffattoota keenya aga xumuraattiin waliin turaa jenna. Piroodyusariin Tamsaasarraa Birhaan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafqaaduuttan sin dabarsa. Ashamaa akka mooltanii amma oduu har'aa isin dhageessifna. Himata kaadhimamaan filannoo tokko dhiyeessaniin addaan citee kan ture filannoon Nageellee fi naannoo Gujii har'a geggeeffameera. Geggeessaan filannoo naannoo Nagalee Amaanu'eel Biraanuu buufata filannoo soddommanuu keessatti filannoon geggeeffameera jechuudhaan VOA'tti himaniiru. Filannoo kanarratti paartileen siyaasaa lamaa fi dorgomaan dhuunfaa tokko akkasumas taajjabnoonni 150 ol hirmaataniiru jedhameera. Galmoo Daawwitii dabalata qaba. Murtee boordii filannootiin waxabajjii 14 irraa gara har'aatti ka darbe filannoon naannoo Nageellee godina Gujii har'a geggeeffameera. Dargaggoo Amaanu'eel Biraanuu qindeessaan buufatawwan filannoo naannoo Nageellee filannoon kun har'a ganama sa'aatii 12 kaasee akka geggeeffame raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Akka naannootti Nageelleetti buufata filannoo 139 jira. Kanaan duraan 109 filataniirani amma kaafan 30 amma filannoo kana gaggeessaa jiranii jechuudha. Haalli filannootti barana kana karaa Nageellee rakkoo ture. Ganuu tooftaa biraa itti fayyadamne amma filannoon haala gaarii adeemsisaa jiranii yaadna. Uummatnis barii sa'aatii 12 jalqabee haga ammatti filataa jira. Kanaafuu haala gaariitti taasifamaa jira jennee. Dargaggoo Amaanu'eel filannoon irra geggeeffame filannoo gaafa waxabajjii 14 geggeeffame irratti waraqaa filannoo irraa maqaan dorgomaa dhuunfaa takka dhabamuun irratti ka darbe ta'uu hime boodarras boordiin filannoo Itoophiyaa maree paartilee siyaasaa waliin taasisee guyyaan filannoo har'a akka ta'u murtaa'ee jedhe. Akka Amaanu'eel jedhetti filannoo Gujii har'aa irratti paartileen siyaasaa lamaa fi dorgomaan dhuunfaa takka ka dorgoman yoo ta'an taajjabdoonni 150 olis buufataalee filannoo 30 irratti ramadamanii qooda fudhataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama. Barattoonni yuunivarsiitota Tigraay keessatti barachaa turanii naannicha gallakkisanii karaa Wallootii fi karaa Affaariin miilaanii akka galaa jiran himameera. Akka gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee ibsetti hospitaala Haayidar isa magaalaa Maqaleetti argamu keessatti barumsa shaakallii irra kan turan barattoota barana eebbifaman dabalatee barattoonni 30 miilaa fi konkolaataadhaan imalanii magaalaa Dassee galaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitiin kan ka'e barumsi erga addaan citee booda mooraa mana barumsaa keessatti deeggartootaa fi mormitoota mootummaatiin walqooduun waan uumameef barattoota keessatti muddamni dhalachuu isaatii fi akka dhiiftee baate barattuu barumsa fayyaa kan taate Meelaat Bayyanee ibsiteetti. Erga waraanni mootummaa federaalaa Tigraayin gallakkisee ba'e barattoonni yuunivarsiitota Tigraay keessa jiran miilaan karaa naannoo Affaaris bahaa jiraachuu isaanii VOA'n mirkaneeffateera. Mooraa mana barumsaatiin ala warreen jiran jiraattonni naannoo Tigraay gargaarsa isaaniif godhanii fi barattoonni kun galateeffachuun isaanii gabaasameera. Ministeerri saayinsii fi barumsa olaanaa ergaa fuula masariitii isaa irratti dabarseen barattoonni akka haala nagaa keessa jiranii fi qormaata seemisteera lammaffaatiif qophaa'aa akka jiran ibsuun isaa ni yaadatama. Barattoota Tigraay keessaa bahaa jiran biroo haasofsiisuudhaa fi akka bilbila isaanii argachuu hin dandeenye Ministeerri saayinsii fi barumsa olaanaa immoo dhiyeenya kanatti miidiyaalee hunda waamnee ibsa kennina malee kophaatti ibsa hin kenninu waan jedhaniif deebii argachuu akka hin dandeenye gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa ibseera. Maatiiwwan barattootaa ammayyuu ijoolleen isaanii akka deebi'aniif waamicha dhiyeessaa jiraachuun isaanii hin beekamu. Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee keessa barachaa jiran haala nageenyaa gaarii keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa kan haasofsiise barattoonni kun akka jedhanitti erga mootummaan federaalaa Tigraayin gallakkisee ba'ees
tajaajila baankii fi bilbilaa dhabuu irraa kan hafe rakkoon biraa akka isaan hin mudanne dubbataniiru. Barattoota gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise keessaa barataa Tewoodiroos Shuuraa akka duraanii ta'uu baatus kaaffeedhaa nyaata argachaa akka jiran dubbate. Barattoonni mooraa inni keessa jiranii akka qormaata fudhachuudhaaf qophaa'aa jiranu himeera. Naannoo Gambeellaa irraa deemtee barumsa digirii lammaffaa kan barachaa jirtu Ojuluu Otaa'oo erga mootummaan federaalaa ba'ee gara jalqabaatti sodaan jiraachuu isaa dubbattee yeroo ammaa garuu haalli mooraa keessa jiru tasgabbaa'aa ta'uu isaa himteetti. Rakkoon guddaan amma jiru waan manni baankii hin jirreef maallaqa dhabuu akkasumas tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef maatiidhaa wajjin walquunnamuu dhabuu akka ta'e dubbatteetti. Barataan Fiqaaduu Dammaqaa jedhamu gama isaatiin akka jedhetti ittuu haalli mijatee barattoonni maatii isaanii biratti boqonnaa fudhatanii yemmuu haalli caalaa tasgabbaa'u deebi'anii akka gaarii ta'e dubbate. Barattoonni tokko tokko kutaa barumsaa keessa taa'anii yaaddoo maatii irraa kan ka'e akka boo'anu himeera. Naannoo Oromiyaa irraa kan barumsaa fi Maqalee dhaqe barataa Gaaddisaa Maammoo gama isaatiin waan tajaajilli bilbilaa hin jirree fi barattoonni hedduu yaaddoo keessa akka jiran dubbate. Yeroo ammaa waa'ee barumsa itti fufuutii fi qormaata fudhachuu ittuu hin ta'in barattoonni hunduu kan barbaadanu boqonnaa fudhatanii maatii isaaniitii wajjin wal arguu akka ta'e dubbateera. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli ibsaa bakka tokko tokkotti deebi'uu isaa kan hime gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbaa tajaajilli geejjibaa naannicha keessatti akka jalqabame gabaaseera. Dubbi himaan adda bilisa baasaa saba Tigraay Geetaachoo Raddaa mootummaan milishoota naannoo Amaaraa gara waraanaatti erguudhaaf yaalii gochaa jira jechuudhaan balaaleffataniiru. Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti qotee bultoota Amaaraa hidhachiisanii Tigraay irratti duulchisuun bu'aa akka hin qabne himanii humna haadholee Tigraay ajjeesuudhaan dhufu kamiin iyyuu hin adabnaa jedhanii dhaadataniiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaaqoob Zuumaa adabbii hidhaa ji'a 15 jalqabuudhaaf aangawootatti harka kennaniiru. Jaaqoob Zuumaa bara 2009 hanga 2018 waggaa 9 fi yemmuu Afrikaa Kibbaa hoogganaa turan qaamolee mootummaa keessatti malaaf maltummaadhaa fi saamicha godhamaa tureef himatamanii akka qorannootti dhiyaatanu gaafatamaa turan. Himannaa isaan irratti dhiyaate mormuudhaan kandidaa turanii Jaaqoob Zuumaa irratti manni murtii heeraa Afrikaa Kibbaa akka qabamanii hidhamanuu murtii dabarse. Yeroo ammaa nama waggaa 79 kan ta'an Jaaqoob Zuumaa bittaa xiyyaarota waraanaa, bidiruu humna waraanaa biyyattiitii fi meeshaalee waraanaa jaarmiyaalee Awurooppaa warra meeshaa waraanaa oomishan wajjin wal qabatee malaaf maltummaa uumameef akkasumas qarshii sobaa maxxansuudhaan himannaa hedduutu isaan eeggataa jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Ajjechaan pireezidaantii biyyattii irratti raawwatame lammiilee Haayitii aariidhaa fi sodaa keessa galchee jira. Ajjechaa dheengadda galgala pireezidaantii Haayitii Juveneel Mooyis irratti raawwatameen booda manneen daldalaa waan cufamanii turanii fi jiraattonni manaa waan hin baaneef daandiiwwan magaala guddittii biyyattii Poort-au-Prince kaleessa qabbanaa'anii oolaniiru. Poolisoonni meeshaalee ciccimoo hidhatanii fi konkolaatonni waraanaa bakka hedduutti mul'achaa turan. Hoogganaa biyyattii ta'uu isaanii kan himanii muummeen ministeeraa yeroo Kilaawud Joosef biyyattii keessatti labsii yeroo atattamaa hojiirra oolchuu isaanii himaniiru. Akka aangawoonni Haayitii jedhanitti namoonni meeshaa waraanaa jajjaboo hidhatan qondaaltota Yuunaayitid Isteetsi warra qoricha nama adoochuu sakatta'an fakkaatanii mana pireezidaantichaa seenuudhaan pireezidaanticha ajjeesanii haadha manaa isaanii madeessaniiru. Haati manaa pireezidaantii Haayitii Yuunaayitid Isteetsi keessatti Mayaamiitti wal'aanamaa jiru. Namoottan ajjechaa qindaawamaa ta'e kana irratti hirmaatan afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii akka dubbatanu himameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata. Qophiilee keenyaaf nu wajjiniin tura. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi maatii adda Abbabesh Goobanaa ka torban kana keessa boqotanii daawwachuun jajjabeessanii jiru. Adda Abbabesh Goobanaa bara jireenya isaaniitti daa'imman haadha abbaa hin qabne kumootatti lakkaa'aman guddisuutti ka beekaman yoo ta'u kan isaan hundeessaniif geggeessaa turan dhaabbanni guddisa daa'immanii Abbabesh Goobanaa waggoottan 41 darban keessatti dargaggoota 100,000 oliif leenjii ga'umsaa akka kenne ta'uun himamee jira.
dargaggoota dhaabbaticha keessatti leenjii fudhatan keessaa 65 dhaabbattoota mootummaaf kan mootummaan ta'in adda addaa keessatti miindeffamuun kan hojjetaa jiran yoo ta'u harki 15 immoo hojii ofii isaanii uummatanii hojjechaa jiru jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabbatichaa obbo Itbaarek Takkaaleny Tsahaadaamxootuu Finfinneerraa gabaase. Itoophiyaa keessatti dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman hojii dhabdummaa hedduudhaan akka dararaman dubbatama. Kan barates kan hin barannes kan baadiyyaa jiraatus ta'e magaalaa jiraatu hundinuu rakkoo hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamanii jiru. Keessumaa yeroo dhiyoodhaan asitti eebbifamtoonni dhaabbilee barnoota olaanoorraa erga eebbifamaniin booda yoo hin qacaramne manatti deebi'anii maatii irratti ba'aa ta'u. Sababa kanaanis haamileen isaanii hojii dhabuunii fi maallaqa dhabuun walitti da'amanii dargaggoota hedduu abdii kutatan irratti xiyyeeffannoon waggoottan darban hedduudhaaf hojjechaa tureera. Wiirtuun guddisaaf kunuunsa daa'immanii Abbabash Gobanaa. Obbo Itbaarek Takkaaleny itti gaafatamaa quunnamtii uummataa wiirtuu kanaati. Leenjiin wiirtuu kana keessatti dargaggootaaf kennamu irratti akkas jechuun ibsaniiru. Dhaabbanni kun erga dhaabbate baroota 40 darban keessatti dargaggoota hedduu aangoomseera. Keessumattuu leenjii akka ogummaa kennu irratti waan hedduutu dalagame. Fakkeenyaaf gara Kaaba Shawaa Fiichee bakka jedhamu amma dura yeroo akka ammaa kana mootummaan TVT akkanatti babal'isin dura namni kutaa 12 xumuree yookaan ammoo kutaa 10 xumuree erguyyuun deemu innaa san Abbabachi Gobanaa kolleejjii bananii gartee leenjii adda addaa dargaggoota kanfalanii sila kolleejjii dhuunfaa barachuu hin dandeenye bilisaan inumaayyuu ka tiraanispoortii kaffalaati isaan barsiisaa turan. Dargaggoonni baay'een ijaarsan gosa ogummaa garaagaraatiin leenji'anii of danda'uu danda'anii jiran jechuudha. Maalinni rakkoo biyya kanaa yookiin immoo rakkoo balleessuun kan danda'amu yookiin hiyyummaa hir'isuun kan danda'amu dargaggoota aangoomsuudhaan. Dargaggoonni oguu aangoaman yookiin immoo yoo ogummaa qabaatan ni dalagu, maatii isaanii gargaaru, biyyas ni gargaaru jechuudha. Isaanis filosoofii akkasii qabu. Kanaaf kan dargaggoota irratti xiyyeeffatanii yookaan ammoo dubartoota irratti xiyyeeffatanii kan isaanii hojjetan daa'immoota kunuunsuu dabalatan jechuudha. Wiirtuun kun leenjii ogummaa garaagaraa kan dargaggootaaf kennu kan ibsan obbo Itbaarek dargaggootaaf carraa hojii barbaadu waliin illee hojii hojjetamaa jiru eeraniiru. Tokkoffaa akka dhaabbanni keenya dargaggoota ammas hin jedhe dargaggoota lakkoofsan hedduudha. Lakkoofsa kan warra kana keessa waggaa wal bira qabdee ilaaltu hedduudhaaf carraa hojii jechuun dhaabbata keenya keessatti kennuufi dhaabaanus muraasni kan dhaabbatuma kana keessatti hojjetanii ni jiru. Baay'ee muraasa. Akka hojii argatanii wanni goona agartee liinkii goona amma fakkeenyaaf dubaroota jechuun kiyyaa umurii dargaggummaa keessatti kan argaman garuu rakkoo adda addaatiif saaxilamanii biyya arabaa dhaqanii fa'aa seeraan lafaa jechuu kiyyatamanii fa'aa kan deebi'an akkasuma karaarra fa'aa kan jiraatan dubaroota hedduun jiranii isaan amma leenjii kennaa fi leenjii san immoo warra qaxaruu danda'an wajjin immoo liinkii goonaa jechuudha. Leenjisnee baasuu qofa odoo hin ta'in carraa hojiis akka argatan goonaa jechuudha. Wanni guddaan garuu nuyi iskiilii isaanii kennuudha. Iskiilii innaa isaanii kennine isaan ofii isaaniitiif dalagaa barbaadachuu ni danda'u jechuudha. Wanni guddaan iskiilii qabaachuu isaaniiti. Dargaggoota wiirtuun kun leenjise keessaa 80 ol hojiitti bobba'aniiru. Ofii isaaniis ta'e maatii isaaniif akkasumas biyyattiidhaaf gumaacha taasisaa jiru jedhan obbo Itbaarek. Dargaggoota wiirtuu kana keessatti leenjii argatan keessaa dargaggoo Iyyuu Geetaachoo isa tokkodha. Dargaggoon kun akkamitti gara wiirtuu kanaatti akka dhufe akkanaan ibseera. ስማርታፕ አዲስ ላይ 9ኛ ባች ተማሪ ነበርኩኝ። ስማርታፕ አዲስ ከዊርቱ ጉዲsaa fi kunuunsa daa'immanii Abbabash Gobanaa keessatti leenjifamtoota marsaa 9ffaa keessaa tokkodha. Amma gidduu kana keessatti barsiisaan jira. Amma giddugala kana keessatti barsiisaan jira. Ani yeroo gara dhaabbata kanaatti dhufu qormaata kutaa 10ffaa kufeen gosa barnootaa ijaarsaatiin dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa keessatti leenjaan ture. Garuu hojiin arganne ture. Ergan as galee gosa barnoota hedduu baradheen jira. ICT gosa barnoota muummee ta'us itti dabalataan hojii uummachuu irratti leenjeera. Barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilaalcha ofiif qabnu fooyyessuu irratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabun ture. Homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkiin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira, ittiin gammada. Amma namatti haasa'ee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera.
nama guutuu ta'eera akka kooti. Leenjiin kun ilaalcharraa eegala jechuun ibse UL. መጡ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ማለት ነው namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne carraa hojii kan hin arganne namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne walii galuu kan hin dandeenyee fi hubannoo maatuu kan hin qabnedha gara smart app addisiin kan dhufan kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha namoota hojjannee itti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane lama sadii ta'anii waliin wal barsiisu kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa guyyaa hundaa leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'ee kan kennamuuf adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii bahanii jiru. Anis adeemsa kana keessan darbe. Shamarree Masarat Gobazee jiraattuu magaalaa Finfinnee naannawaa Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011tti eebbifamte. Erga eebbifamtee booda waan ishii mudate akkasiin ibsiteetti. ብዙሃን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ተመርቀን Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofis ta'e biyyatti jijjiiruu keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turani. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiruu hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaa jira baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarat. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dooktar Kabajaa Abbabach Gobanaa boqochuu waliin wal qabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Gitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseeraa jechuun ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeeraa jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa imbaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti dubartoonnii fi durboonni dhibbootaan lakkaa'aman waraansa naannoo sana keessatti geggeessamu keessatti garjabina guddaadhaan humnaan gudeedamuun isaanii gabaasamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya loltoota isaachii baaseyyuu waraansichi hin dhaabanne. Gabaastuun VOA Heather Murdock dhiyeenya yeroo hojiif Maqalee turtetti dubartootaaf durboota gochaan hamaan sun irratti raawwatamee lubbuun hafan keessaa haga xiqqoo dubbistee turte. Gabaasaa isheen qindeessite Tujubeetu dhiyeessa. Seenaawwan jiran yeroo mara wal fakkaatu. Loltoonni mana dhufanii abbaan warraa abbaan yookaan obboleessi eessa akka jiran gaafachuudhaan loltoota ribxe loltootaati ittiin jedhu. Haadha warraa intala ishee yookaan obboleettii irratti haleellaa raawwatu. VOA'n kanneen hokkara saalaa kan humnaan gudeeddii irraa hafan dubbisee jira eenyummaa isaaniillee ni dhoksaaf. They pointed a gun at me and shouted, "We know your father is a fighter. Give us his Huuruu gun." qawwee natti qabuudhaan natti iyyaa abbaan kee loltuu akka ta'e ni beekna qawwee isaa nutti kenni naan jedhan jettee. I told them that I didn't know where my husband went. Abbaan warraa koo eessa akka inni dhaqe akka hin beekinan itti hime jette. They threw my baby. Daa'ima koo durbaa itillee lafa jiru irratti darbanii sadii ta'uun dabaree humnaan na gudeedan yeroo kana mara daa'imni koo ni boossi turte jette. Hoogganni hospitaala Tigraay keessaa akka jedhanitti sababaa lola geggeessamaa jirurraan kan ka'e yeroo hedduu kanneen dararaan humnaan gudeeddii irratti raawwate ulfan barbaachisne yookaan dhukkubarraa ittisuu gargaaruuf yerootu darba. Dubartoonni kun qaamaanis ta'e sammuun miidhaa guddaatu irra ga'eera jedhan. Musee Tasfaayaa Tsibahaa
hospitaala riferaalii Aydararraati. But when you see especially women who've been hubattee keessumaa dubartoonni dhiirota hedduun gudeedaman innaa isaan argitu utuu ati ittiin dubbatin dura kutaa keessa turan keessaa baatamanii ba'uu qabu miillaan deemuu danda'an jedhan. Asbaan akka jedhanitti dhiibbaan dhugaa haleellaalee akkasii jireenya maatiif hawaasa guutuu waan jeequuf wal'aansa fayyaan waan madaalamuu danda'u miti. Lolli baatii sadaasaa keessa mootummaa federaalaaf loltoota Tigraay gidduutti ka'e. Lolli sun torban darbe mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabiinsa gamtokkoo labsuun naannoo sana irra jireessa dhiisee waan ba'eef haalli isaa battala jijjiirame. Humnoonni federaalaa Tigraayin dhiisanii ba'uun tarsiimoof sababaa namoomaatii jedhu. Humnoonni Tigraay immoo nutu achii ari'ee jedhu. Garuu kumaan kanneen lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo qeerraa waan buqqaaniif rakkoon namoomaa Tigraay keessaa akkaan hammaatee jira. Uummanni 400,000 hedamu beelaan dararamaa jira. Miliyoona 1.8 kanneen ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Kanneen mirga namaaf qabsaa'an akka jedhanitti hookkarri saalaa dubartoota Tigraay irratti geggeessamuuf walitti bu'insa sana keessatti dhimma akkaan yaaddessaa ta'e ammayyuu itti fufee jira. Kanaaf gorsitoonni hospitaala Maqalee keessaa akka jedhanitti gargaarsaaf gara isaanii kan dhufan lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. One survivor says over 20 survivors are rated at the time. Namni irraa oolte tokko akka jettutti ennaa sanatti kanneen 20 ta'an gudeedamaniiru garuu as dhufuu hin danda'an jette. Kanneen miidhaan irra ga'e yookaan godina waraanaa keessatti danqamaniiru yookaan moggaatti qoodamna jedhanii sodaatu yookaan immoo loltoonni humnaan isaan gudeedan yoo isaan gabaasan deebisanii haleellaa nurratti raawwatu jedhanii sodaatu. One of the soldiers came in the room and raped me. Loltuu keessaa tokko kutaan keessa jiru dhufee humnaan na gudeede. Yeroo sana maranan dhiigan ture. Garuu erga ni deemee booda maatii kootti himne ofii koon dhoksaatti qabadhe jette. Dhumarratti iccitii koo baasee dubbachuun boqonnaa naaf kenne jetteetti. Garuu miidhaan ishee irra ga'e intala ishee waggaa 13 haleellaa sana ijaan argiteef kan biyya ishee irratti raawwatame qaruma jijjiiruun hin danda'amu jette. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii fayyaatti ceena. Vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirrateef deltaa jedhamuun waamamu hubaatiin geessisaa jiru addunyaa irratti sodaa uumuunsaa gabaafamaa jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala yaaddessaa kana ilaalchisee dhaamsa dabarsan jaallannitu qindeessee dhiyeessa. Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom oduu gabaastotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koronaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaa irratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taaneen gaggeeffamuusaan ta'uu hubachiisan. Waajjira haadhoo kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurraa Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru. Garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran. Akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala oolettis bashannanaa jiru. Garuu jedhan Dr. Tedros sababaa tallaaliin kun addunyaa mara haala addaddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru. Kun ta'uun immoo hanqina oksiijinii fi wal'aansa fayyaa fidee biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeesse ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirratee dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiinsaas oomishniif raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis diinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koronaa waliin wal qabate
dhiyeenya kan miliyoona 4 ka darbe yoo ta'u kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa